Egaa hordoftoota keenya oduun gaddisiisaa guyyaa har'aa uummata Oromoo mudateera jechuudha. Egaa hordoftoota keenya oduun gaddisiisaan kunilleen namooleen afur magaalaa Finfinnee keessatti du'aniiru. Maaliif yoo jettan ijoolleen qilee horaa Finfinnee biratti turetti keessatti kofuun namni afurii ol addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa hordoftoota keenya kana malees ammoo namooleen magaalaa Finfinnee keessatti kophaa keessan deemaa jiraatan nama 3-4 ta'uun waliin deemaa jedhamuun dhaamsawwan adda addaa deemaa jiru. Egaa hordoftoota keenya kana malees qeerroowwan baay'een gara mana hidhaatti galaa jiru. Mormiiwwan adda addaa mootummaa ammaa kanarratti waan adeemaa jiruuf of eegaatoo akka ta'e gamanumaan isinitti muunni barbaanna jechuudha. Egaa hordoftoota keenya oduu kanarratti illee gabaasa guutuu isiniif qabannee ni dhiyaanna jechuudha. Sa'aatiiwwan muraasaan boodallee magaalaa Finfinnee irraa viidiyoo laayivii isiniif gallakkifna hamma xumuraatti daawwadha. Guyyaa har'aa sa'aatii booda laayivii aan wal agarra. Horaa bulaa isin jaalladha.